Lama immoo namichi bilbilee alaabaa miti mee aska bita alaabaa bilbila anaasaa akkasii kanammoo Oromoo dhiisa kaan kakamaalu Oromoo miti jedheen jedhatu gastii galee afaanin itti dubbatee innu Oromoo miti jedheeni jedhan matammaan isaatu sigala akkasii waan gootan isin godha. Bareeda Mubarak illee waan gochuu qaban godhan geemarratti gochuu qaban godhanii jiranii kuni amma gartee waa'ee kennaa yookaan immoo giiftii miti wanti gartee sarara amma nuti haasofnu jirru geema kee kafashale jechuun akkas ta'ee fi garuu ati geema kee wiin gootee jirta gara ati bara waa lama wiin goote geema sun wiin goote shira namtichi dhufeef illee wiin gootee jirta maalitti alaabaa tiyyan kaasuu geema kiyya sunatti hafettee Oromummaa jedha beektee ogummaan maaku. Gaarri si jiguu yemmoo uummanni si jiguu ennanaani uummanni natti gaarri natti jiguu wayyaa jedhe maaliifi uummatuma sana irraa ol qabaa. Si galee ati uummata wajjin jirtaa uummata qabattee takka badiin qabdu abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhee asirratti illee barreessee warri arganaa gamma seenu warra alaabaa jira alaabaa Itoophiyaa san ol darbu ni arga sirrii jette. Ati geema kee wiin gootee jirta. You the king akkasuma kuma maqaa dursa baafatte sana mallee you are the king akkasuma jabaadhu nam tokkollee ammoo ka taabtaabsii godhallee muubee fi aslii leencasii kennallee ka ilillisii kennallee galatoon fudhatu sirraa waan takka kan baane galatoon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيف وكمي نجا أستاذك لك تجارينا ما لينش على ما وانت سوف سيتني يسلين شابر غوت أورومو غوت أورومو سيما بيتا سيفا دي كسي فتو تتيا بيادي وفتالا اللي عامل سيتا ما نجا كل ياد سكونا ناكي أمامي تيني بيكتني shirri ishtatamee jiru fagoo miti dhiyoodha. Isin akkasinitti wallaaltan tula dhibee namni kana isinitti hojjete Mubaarak inni jedhu qiimii Mubaarak irraa waan qabuuf malee kan kana isinitti hojjete warra baay'izaweeti. Eenyuun akka ta'e rafaatii ija keessan jaamsadhaatii samiitti wal ilaalaa isinitti dhufa. Anillee isinitti hima jechuudha. Baay'eellee irraa dubbadha hin dhiisu dubbii kana. Isinii galee? Innaa badhaasa na biraa qabdanii akkaawuntii keessan na ergaa isin Oromoon sin badhaasuu qabdi. Tiiktookii kanarratti biizinasiin alaabaa ofiitiin alaabaa kaateeti namni. Ituu nama tokko tokkooti carraa kana ofitti hin dabarsu jedhee alaabaadhuma sana jalqabuma dudduuba isaa hin kaatu. Uffatuma keessan uffattanii dhuftani. Isin of fakkaattanii alaabaa keessan kaattanii dhuftani. Hin taphadhu ergaa alaabaa hin taane jechi keessan sun onnee Oromoo keessatti siidaa dhaabee jira. Ofii gammadaa siniin jechuu barbaada. Isa kaaniif immoo walitti deebinaa sinii dawwalaa sagaleellee sanii ka'aa namni namni si shakkisiisaa jiru tasa gonkuma nama jara kanaa miti. La. Ani ibaati baama. Olwan asli bari mujrimni maal jedhaa ture na dhufanii ganaman. Asliin akkas jedha ibalu akkas jedha ijoollee mana sappoorti na gootu tana waliin na buusuuf. Ajanda uumina jiru bakkana dalagan ni beekana galaana. Mubaarak kole Hamza hin beekani lola Badrii irratti Hamza ta'e gulufaasni dhufe gastii irratti akkamitti inni Itoophiyaa ta'e qabadhu siin jedha siduu kan jira aniifati hiriyaadha xalaanni bakka akkasii irratti miti wanti nu yeroo iddoo biraa irratti bakka akkasii irratti xiiqii olii baana jedhee nama maallaqa isaa baasee leencasni kennaa ture. Akkamitti Mubaarak wanti jarri jedhaniif walis sin naquuf walis sin diruuf qiimii ittiin qabanu itti qoxoqqotuuf ashaboo malee minaamiyaa ashaboo itti diddibuuf itti daddabaluuf hin kijiban gonkuma ija sana bakka sana ija fudhadha bakka namni isiniin jedhe ija fudhadha gadi ciisaati meemee yaadadha eenyuun akka ta'e anillee viidiyoo irratti dalagaaf in dalagaa wanta garaarurrii sana akkasiniin jechuu barbaada bakka hojii jiraa nagaannaaf tura. Sifu galatoma Oromoo jechuutti keessanuu galatoma. Ayyee Mubaarak fa'aa haasaa namni haasaa qabdan haasaa gaa wanni king mudatu beekamaadha. Nama tokko gufachiisu
Sisa wanni godhamne hin jiru. Gabataa uummata keenyadha. Waan inni deddeebii qabne ani siifanii daamsan qaba. Siifanii daamsan qabu viidiyoo tokko irratti nama tokko irratti hin dalagin. Waan abbaa qabu Allahu a'lam rabbitu beeka. Inni kana hojjetu dhugaa wallaahi annan gaddeefe inni inni kama Abdullah son taane nama sanatti hin gadde Allahu a'lam rabbitu beeka. Ilma namaa maqaan balleessu nama sanatti gaddeera hin beeku garoo ta'e wallaahi. Yoo kun hojjetamee jiraate shakkiidha amma ko qabatamni jiru waan ta'eef shakkiidhaan intinaan jedhanu lolwaa jalaa badee cumboo maaliin sagaleen gubatamu doomu maal isa jedhan sana akka taane Allahu a'lam abbaa kana godhan beennu shakkiin immoo fakkaata obboleessa keenyatti amma dubbannaan na shakkisiise walumaa galatti kana hunda wanni fixu maali qabladhaa hin hafe akka inni tafe argineerra nannu Oromoo ta'e isin bira dhaabata baga fuushin godhaminiyyuu gatii namarratti qabadhaa nama tokko wajjin warra soddaa wajjin tokko qabadhaati aan akka gootitti hin dubbadhaa akka giiftarootaa yookiin immoo akka nama biraatti dubbataan jiru immoo bor immoo mubaaratti akkana jedhee hin jedhina akka nama tokkootti akka nama tokkootti wallaahi gara kooti waan adda qophaa'ee dhufu caala addan qophaa'a gara kootiin qabadhaadha waan koo bakka qabadhaatiin nama humna keessanii ilaala abbaa barbaade ta'u qabadhaa. Isa kana immoo barbaadaa yoo danda'ame namicha gaafadhaa. Somaalota beektan simaatii wanni kun waan walitti nu buusaati. Akkamitti diinummaa walirraa qabna moo akkamitti waan akkasii raawwatamu ta'e waan namni Oromoo ta'e ija qaroon ilaalu wanni kun nama aarsa. Somaaliidhuma wajjin kan kana booddee haga wanni kun bahutti nama Somaalii wajjin tapha qabatee dhufe ilillii wanta kee kennee na taajjaba. Haga wanni kun haqa bahutti namichi kun nimnetti annama Somaalii wajjin taphate sappoortii godhu gara kooti. Abaaboo tokko mirga kooti waan ta'eef jechuudha. Maaliif baramuu qaba? Himuu qabu. Yoo lakkii numatu tuffii qabaa Oromoodhaaf numatu tuffii qabaa waa'ee gamaan Abdallaa Dibidiin jiran. Kun dhimmichi waa'ee Kingaa Maal Abdallaa qofaa miti. Yoo tuffii qabna numatu tuffii qabaa numatu tuffii qaba jedhe salaamu alaikum walirraa gaalleerra. Lakkii yoo jedhan yoo immoo hime fakkiin immoo numa ba'a bara. Fakkiin hin hafu. Hin ba'a. Isin gabaabumatti talaa waan tokko waan asii jedhamu yoo fudhattanii warra duula natti bane keessaa tokko Kingaa Maal Abdallaati. Alatti warra duula bane keessaa maaliif garuu tarii ajandaadhuma taasisanii manuma hubatanii taphee lama kaa taphachuu fi jedhee calluma jedhee wallaahi namnan bilookiin godhe isin qofaa bara. Namnan bilookiin godhin tiktookii godha isin qofa. Hunda bilookeera. Nama yeroo sanaa hunda bilookii godheera. Kunuutti isiniif agalu. Hunda bilookeen isin dhiisi. Isin yoo dubbattanis afaaniin malee garaa keessaa summii wayii qabdan. Kanaafuu namni isinitti taphataara. Amala koo qabu. Kanaaf namni isinitti deddeebi'aara. Walumaa galatti murteen keessan maali beektu abaluudha. Abaluudha jechuun ganaa mukaaf citaa walitti sin buusa. Dhaggeeffadhaa gurra banadhaa. Yaada namaa sin fudhatina dhugaa ta'etti himaa. Anamma nama walitti sin duruu barbaada suma tolchee sin dira. Qabni keessan hin taphatamne gatii ta'ee fi beellamadhaa an akka mubaarakitti beellamadhaa yoo hunda beellenca tokko hin dhabu dhufee sinii kennee maa inni mootamtanii galtuma rakkoo qabani. Mootamuun sin irratti hin baane. Kana gabaabaan malee gadi baatanii nam tokko warri jaallattan immoo akkas jechuun mootamuu isaanii mirkaneessudha. Kanaaf wallaahi laazim akka mubaarakitti qabadhaa. Bor immoo mubaaraktu beellamee kenna mootamanii. Mootaman ukamaa. Mootamuun isaan irratti beema. Rakkoo qaban akka nama tokkotti taphatamanii mootamuunii fi callisanii akkasitti bayni isaanii hafuun tokko miti. Qabadhaa mootamaa nama tokko wajjin. Abbaan barbaadee dhufu abbaan barbaadee jiru. Isa borii viidiyoo maxxansa. Fixeera yaada kooti kun. Yaada dhuunfaa kooti kun. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Afandi. King Kamal, congratulations in the Khadra. Isin martino akkam jirtan jara keenya. Baga gammadde King Kamal biyya kana senne yani namni ni hedduu ture. Hedduu sirraa gammadeetin jira wallahi ani gama kiyyaan. Ifillee boonsiteetin illee boonsitee akka biraatiin taatu abshirchi geema dhufullee kabiraallee yoo jiraate hangama kiyyaan cinaan jira. Gaafa namni si durillee ani sittin dulle
أنمانو أبشر جئي شراكة أنا خدلكو جوانا كان فكاتي Maddaan faatilee irratti dhufanii kun Ameerikaa keessa jiraata. Maddaan faatilee irratti dhufanii jaalaluu fi faati irratti dhufanii lolaniini reejiin faati lolaniini mee waan akkanaatitti deebii jedhaniini isallee gurbaa sanillee dhoorkanii jedhan jechuu kiyya namni shira dhaqe ijoollee mateenya keessaa dhugaa rabbiif dubbatanii nuti gartee kana waan wal bira dabarsinu hin qabne ijoollee mateenya keessaa ijoollee mateenya ta'u Oromoo bakka buune tawaayii Oromummaa isiisin beeku. Mamuto dhageetta wanta nu godha waanuma kana dubbataa turre kanuma ragaa baatee kaleessa haga yeroo san namuu cinqabne waan ofii anaasii Mubaarak mana tokko cagasti oli erginee wanni dubbataa turrellee kanuma maluma akkamitti isa yeroo san tabsiifnaa yaadaa turre anammoo waan kana hedduu mataana nyaatte Somaaleen tasa waan kana yaaddu namni kana godhe abbaa fedhe haa ta'u Oromoo ta'e hoo Amaara ta'e hoo nama eenyummaa kamaaliitillee sirri beeku nama kamaaliin kuffisuu barbaadu nama kanaan ijoollee geemii taphatu guutuu booda bahee arrabsuu barbaadutu keezii kana taate nama kana namicha kana daraan afaan beektallee ufittu as dhiyeessi eenyuma kana siin jedhe nuguyyuu Oromoon irra deebinee geemii si taphachiifnaadhaan si taphachiifna siyyuu eenyu namnummaan kana siin jedhe namnummaan alaabaa Oromoo achii kaasii alaabaa Itoophiyaa fidi jedhiin siin jedhe sun eenyu namni yeroo san sitti bilbilaa ture sun eenyu nama kana nuu baaftu malee. Ta'us adabamuu qaba. Namni waan kana jedhe Oromos ta'e alaabaa Oromoo darbii alaabaa Itoophiyaa fidi jedhu alaabaan abbaa gadaa alaabaa hundarraa oli kana beeka ilmaan Oromoo alaabaan hundee Oromoon ganamaan kaawatte alaabaa tana kamaalillee ana filannoon isaatu hedduu na boonse osoo wanni alaabaa adda bilisummaa Oromoo tanayyuu fide namni siyaasaa wal qooda kummaarree alaabaan tun ta'ee nun biratti Usman Oro waan kana jabees yeroo nama kana qindeeffatu taphni kun guddaadha. Alaabaa abaa'ollee fayyadamuu wallaalan mana leene qaba qopheessee jedhallee. Ani immoo deeggara paartii kamiitillee miti. Awwaluma kaayoon kiyya. Ani gartabadhu akka abbaa gadaa tokkootitti jedhee uffata kanas filadhee koofiyaa kanas filadhee alaabaan abaa'ollee heddumatu hattanfootallee wanni abaa'oo ibsullee ni jira. Ummatuma ani Somaalee ofirraan shakkin qaamuma kenna kana Oromuma kana ka abaa'oo deeggarus ka paartii biyya bulchu deeggarus ka kafaa'oo deeggaru ilma abbaa gadaatiin haaraa jiru barbaada. Awwalumaa kaayoon kiyya awwalum geemi maduraachu. Dhima na beekta miidiyaa kanarratti paartii makamuu eegalleen beeku ittillee beekamuu deeggareen beeku. Kaayummaan xiyyeeffata nama badhatu jechaa hin jedhe. Dubbiin dhugaadha amma sanirratti illee jennaaniin Daahir Alisoo jedhaniini feemasa isaanii ittiin tokkoffaadha. Tokkoffaan Daahir Alisoo jedhaniini lammaffaa Shiilee Olee jedhaniini sadaffaa ammuutu feemasa isaanii gurguddaa tashamaraa keessaallee ijoollee hamar jirtu sana keessaallee wallaahi billaahi jedheen itti dhaabatee Daahiriin suni leenca lama sii qopheessee dhufe haddeen hal gaarii ka kusimaayyuu jedhin labani da abaan kun diyaariyey hadda adigu dadka oosku daarood nahay oosku kuushitig nahay oosku muslim nahay oo neebsahay oo adankooda maxaa ku geeye wariya laangaab dhalee baataa jedheeni arrabse gadi deebituudha gosa gadi deebitutu waan namaa dubbata jedheeni arrabse nagatta wariyaa jedheeni dhiisee biraa bahe wayta san gara nama 3,700 bira jira keessaa yaa'anii gara nama 2,400 biraa deebi'an jechuudha inni illee aaree keessaa bahee hatta. Sigare jarru aalte kuma siyaasaa keessa maaltu si galcha alaabaan kun alaabaa abbaa gadaati siin jedhe alaabaa siyaasa ittiin dalaganiin siin jedhe hiikkaayyuu itti himeen adii jechuun lafa jechuudha jedheen alaabaa tan
Diimaan kun ammoo dhiiga banii aadam dhiigni banii aadamii fi nasabni banii aadam kan achirra jiru kun hundi isaa dhiigni isaa diimaadha walqixxummaa ilma namaatiin jiru. Gurraachi kun ammoo akka gartee qaayidaa nama amantiitti gartee nuti waaqaan bullu yookaan nuti rabbii alamaa tokkicha amanna jechuudha. Hiikkaan isaa waan kana alaabaa kanallee alaabaa siyaasa ittiin dalaganii miti wanni inni uffatee dhufe kuni alaabaa siyaasa irraa fagooti alaabaa nagahaatiin jedhee. Sigalee filannoon kee dhibbatti raayit ka ta'uuf qabu kana. Sila kana ta'eefu kana hunda akkana addaan baafnee ittiinne ijoollee mateenna irraa dadhabne kun gurra isin calau sabni keenya warra jala jirtan Oromooti. Ijoollee mateenna ashkaabaatii tokko achi jala deemeetiniin waan adda addaa jedheeni achi asumaan godhan raajuu ergatanii mateenna injifate laa. Asii bahee raajuu ergatee Sumaaleen itti aartee giiftii takka ol darbuufii didde jechuudha. Agartee giiftii takka eeginni raajuu argateennan kana waliin taphadha kanatu Oromoodha kuni kun Itoophiyaadha kana waliin taphadha jedheen raajuun illee akkam godhere sirba Qamar Yusuf san Oromiyaa ka jedhu san sirbuma san sirbaan raajuun illee dhukkeerraa kaasee injifatee ari'ee jechuudha. Sirba Qamar Yusuf Oromiyaa ka jedhu san guutuu akkasitti sirbaa itti qoosaa injifatee gadi darbe jechuudha. Sheetichi keenya waa malee miti namtichi miskiintichi kun dhara qaba waan gargartee jedheen inni illee itti qoosee ofirraa injifatee biraari jechuudha raajuullee. Siigalee achi biratti carraa dikoon of kennaa. Kennaa salaam alaikum. Dhugaa rabbii garuuyyuu hedduun boonsitee sheekamalee kiyya galatoome. Ammootu uduu giseessanii alaabaas of biraa kaafteeti dhugaa rabbi oromummaa keessa namni waa'ee kana sitti yaade akka kiyyatteechi akka ani wallaaltu uduu beekumsa hin taane akka wallaalummaa kiyyaatti dubbadda alaabaas uduu biraa kaafte uffata kana kan uffatteertu uffata abbaa gadaa kana osoo lafa keetteeti namni sitti shira yaade kun akka ummanni Oromoo si jibbu ummata Oromoo biratti jibbamtee oromummaa keessa si haa baasaniif malee waan biraatiif shira kana sirratti hin taane dhugaa rabbi gisee san anachi jala ture namicha san bira gisee ummanni achitti wal gahe alaabaa Itoophiyaa barreessaa tol darban laga jala taa'anii ummannummaan Oromoo jedhee afaan Oromoo haasa'u kan alaabaan Itoophiyaa jaa dhugaa rabbi alaabaa Itoophiyaa tol darban laga jala taa'anii waan nama ajaa'iba namoonni kana dalage oromummaa keessa isa baasuuf namni shira kana taate gaafa alaabaa kana biraa fuutee keettee addahiin tapha kanatu naa caala jettee alaabaa kana caalfattuu dhabaattee ofirraa achisiisitee keettee gaafsan akka uummanni Oromoo akkasi jibbutti qaniinsan akka harka sitti rukunnutti inni Oromoo miti nu keessatti hin dhalannee akka nu si jibbinutti namni suni kan akkasi shira sitti taate laata. Ammootu gufuun Oromoo keenya jala deemtee gufuu walitti ta'an kana odoon irraa hafee maaluma qaba maal keessaa arganna gaafa gufuu obboleessa keenya ol ka'uu dhoogine obboleetti keenya ol ka'uu yoo dhoogine gufuu walitti ta'an kana keessaa waa arganna homaan arganne ufumaa gufuu walitti ta'an malee eessaa hin geessitu ammootu kan jaarraa 150 guutuu garbummaa jalatti nu kuffise garbummaa jala ol ka'uu nu dhoogan kana keessa taa'u dhugaa rabbi kan garbummaa jalatti nu kuffisu kan dhiiga Oromootiin taphatu fira fakkaatan nyaatu kana fira fakkaatan simbirti allaattiin simbira nyaatti taani fira fakkaatan nama nyaatas deebiin dhugaa rabbi mee nama maaltu ati Oromummaa kan ka'e eenyummaa kan ka'e mulqadhu lafa kaa'i namaan jedha akkamitti yaadan gaafa eenyummaa kan ka'e mulqattee lafa kaa'atte uummata Oromoo bira namuma keenya akka alaabaa barreessee tole ergu namuma keenya dhugaa rabbi gaatu leeguma taa'anii alaabaan Itoophiyaa kana jedhanii kaasittuu darbulee warruma yookaan alaabaa qaadee naftanyaati hin barbaannu jedhu keessaa tokko ammallee kuma qabaadha. Micayyoon dhugaa jettee wallahi. Dhugaa rabbi kan eski alaabaa abbaa gadaa ol darbanii eski itti maran. Dhugaa rabbi an laga jala taa'ee ilaalaa miti alaabaa abbaa gadaa tokko ol darbee min kabaa dhufe eski itti mara alaabaa abbaa gadaatitti laga jalatti. Kun alaabaan kana ka Itoophiyaa jaa laga jalatti ol barreessan alaabaa Itoophiyaa kanatti ol darban. Maal jibbaan hagana gahu uummata Oromoo keenya jennee afaan Oromoo nu keessatti guddatan hundinuu afaan Oromoo bare ilkaan nutti buqqifata dhugaa rabbi diqqeena namaa yaadan ilma Oromoo tokko Oromummaa keessaa baasuuf ilma Oromoo tokko ofirraa fageessuuf maal balleessa nama raajjeese ilma Oromoo tan ilma abbaa gadaa jedhan ubboonsa uffatee dhufe bakka tana ta'a namni giifti takka namaaf hin kennine adda maqaa isaa balleessuuf maqaa isaa xureessuuf Oromummaa keessaa baasuuf ilma Oromoo tokko alaabaa Itoophiyaa uffadhuuti alaabaa eenyummaa kan kee
kan saba keeti alaabaan kun eenyuuf bakka Oromoo kutaa godha tokkootiif bakka buuti. Siyaasa hin qabdu siyaasa keessa hin jirtu. Alaabaa eenyummaa kan kee ibsitu. Yoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo harkaa qabatte maal rakkoo qaba waa'ee alaabaa namicha maaltu saggalchi. Ijoolleen kun waan katabatu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee taphataa hin jiru. Uffata aadaa Oromoo ka fedhe uffatee taphataa hin jiru. Maal kamaalimatu uffata dhugaa rabbi hedduu nama dhiba bara hedduu nama dinqisiisa. Ani akka dhaaritti dhugaa rabbi aaree hin beeku. Maaliifuu alaabaa abbaa gadaatitti maaliif eskiitti marti ijoollee achillee laga jala teettee. Alaabaa Itoophiyaa maaliif itti ol ergiti? Isaan maaliif mul'atu yaani? Shirri hagana gahu jibbaan hagana gahu uummanni keenya afaan nutti barate an Oromoo jedhee ilma Oromoo jedhee jibba hagan ilma Oromoo irratti dhiibba hagana geessu an argee hin beeku. Dhugaa rabbi hamaa akkana maal namaa godha hamaa walirratti yaaduun eessaa nama hin geessu. Kan horu horaa kan falfalaa jedhani Oromootu jedhanaa miti. Ammootu jibba hagana gahu ummata Oromoo biratti haa jibbamu isa haa xireeffatanii alaabaa abbaa gadaa ofirraa kaasii alaabaa Itoophiyaa fidi jedhanii na ajaa'ibi hedduu tokko. Ammootu ati nu boonsite galatoomi siin jedhan kanuma siin jedha hedduu galatoom hedduu tokko galatoom hedduu si galatoomfadhe dhugaa rabbi hedduu nu boonsite. Galata raafaa Oromoo keewwaa. Kanuma siin jechuu barbaada hedduu galatoomi siin jedha warroonni deebi'een achi jala taa'ee Oromoon taaptaaf si godhee warroonni leenca siif kenne warroonni giiftii siif kennes an hedduu galatoomfadha akka intala Oromootitti. Galatoomaa isin jedhu hundi keessan warroonni isa gargaarta achi teettanii dhugaa rabbi. Kaawwana gumbii gufuutti taate sun gufuun sun eessaa hin geettachumatti gufuu taatee luka miila namaa dhahaa deemti malee. Dhugaa rabbi. Hedduu nama kun akkanatti barreessa ilma alaabaa ila kaleessa akkanatti barreessa ol darba alaabaa Itoophiyaa jedhanii. Ustaaza beektanii uummanni keenya gaararraa beektanii mi gaararraa yoo anaa garallee yoo isin argillee yoo waan ofillee argeedhamu argee fakkaata isin galee uummata keenya jechuun nama akkasiiti. Amma waan tare dhiisa taree jara sunillee abbaan barbaade keenya ustaaza baay'aatu sharbe. Waan naamsa keessaa barani taphachuu homa jiraatu mootamuullee homa jiraatu uduu mootamee rakkoo qabu na aarsu dhugaa rabbi haa mootamu. Amma dabeetaa beektiti furmaanni jiru. Laal yoo dhugaatti ustaaza kana jaalattan irra deebitanii tabsistanii mataa isaa ol qabudha. Kana wanni jiru afaan inni jechuun nun barbaachisu. La haa taphatu barda obboleetti teenya kanu aarsa baran jiru ilawa haa mo'atamullee namni mo'atuuf taphata haa mo'atamullee fakkeenya taphate uduu mo'atame honoo rakkoon hin jiru. Alaabaa kanarratti maalumatu namicha gandaasani garuma alaabaa kanarratti kaase ana Oromoo waliin hin taphadhu alaabaa kana qabattee na bira hin teertu maaliif jedha. Kana barka nama aarsu obboleettiti. Ammoo laal dhageessaa waan tokko si galee yoo gara tokko siin ta'in gara tokko deemtee gara kabiraatti mokkoruu dandeetta si galee kanaaf dhufanii miti karaa biraatti immoo nama kana akkamitti mo'adhaa jettee deemudha si galee nama kana yoo jaalatani nama uummanni shiira itti xaxee akkana godhe kana mataa isaa ol qabuuf maal gootanii yeroo gabaabaa keessatti uummanni Oromoo nama kana osoo inni uumaan dubbatiin ofii keessanii walii galtanii viidiyoo dalagsistanii fi tabsiisuu qabdanii isiniin jedhaan. Gurratti isiniin jedham waan biraa amma waan tarii tokko kaastanii naasayina mataa isaallee dhukkubsiina. Isaa miti eenyuudhaan dhugaa rabbi mataana dhukkubu jira maaliifi isa amilee akkamitti dhaga'ama. Ani uummata kanaaf jedhee Oromoodha jedhee alaabaa kiyya kana hin kaasu jedhee tapha kana dhiise uummanni Oromoon waan akkanatti yaada'ee jedhee itti dhaga'amuu danda'a si galeemi. Inni miskiinummaa isaatiin biyya Arabaa keessa taa'ee si galee iqaama qabdu marti hundatti ol deebitee yeroo teettu jechuun inni kaaniif kaan Jimmaan jedhu Arsiin jedhu Wallaggaan jedhu Harargeen jedhu kutaa 11 ka arge hundayyuu taa'ee jedheeni olii gadi hin deemaa oolu si galee sila Oromoon osoo beekte wallaahi billaahi kanaa biti waan bakka waan akka jiru hin beeku si galee. Ustaaza fakkanaa olii gootiif deebitee shiira itti xaxxee jedhee hin yaaduwan. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo wal ta'ee dhugaa rabbi. Ustaaza kana tabsiistanii mataa isaa ol qabuu qabdan. Adawwii isaa immoo kakalee shiira itti xaxxesan mataa isaa gad deebisuu qabdan. Waan biraa isaa nurraa dhiisa. Waraabessa tarii sareen dutti jedhan. Haasaa biraa fedhu. Amma wanni jiru murteen kenna ustaaza kana akkamitti tabsiisnaa dubartiidhaaf dhiiran kan qabullee kan hin qabnellee ka biyya Arabaallee jiru dalagaatu jirraati. Isa bira dhaabannee tapha tabsiisu kanuma wanni biraan jiru. Dhugaa keetti haa taphatu
diina keenna kana kasi kaleessa gufuunutti ta'isan himmataan lafa halaal ammootu nama kana uduu namni jiraateeti akka namni kun nuu bahu barbaanna dhugaa rabbi gufuun kun uduu gufuun takkatti hin baate Oromoo ila bilisummaa keessaayyuu ganama kabaru ganama bilisoon uduu gufuu akkana kan uf keessa leqotanii baasaniitu dhugaa rabbi gufuu akka bilisummaa nusi tafsiifna jedheeni namticha kana nuu himi jedheeni jara kana baasisiisa kanarra dhiisaadha. Nuu baasisiisa. Akkana godhi. Anama akkana yaade. Mahmud Adafa Oromoo hin dandeettaa warroota kalee akkas dalagellee waan itti bilbilullee baasisiisi. Sabni Kingi Kamal Abdallah waliin taphattu irra deebite taphatta. Akkuma jiru kanatti taphatta waa'ee alaabaa hin kaaftu. Tunita Itoophiyaa bakka buutu. Siyaasatti miti. Kana nuti lubbuu itti dhabna geemaa miti jettaanidha. Geemaa miti. Alaabaa tana lubbuu itti kenninaa jettan. Lubbuu. Odoo dhuftee lubbuu itti kennina malee nuti geemidhaan hin filannu jettee itti himtee diinota keenya kana beekuu barbaada. Kaasata warra Kamaalu Oromoo miti. Lammaffaa warra immoo alaabaa tanarra eegsii kaa'u sun diina keenya ta'uu bara. Warra alaabaa Oromoo paartiin biyya bulchuus hin jiru. Abaa oolaa jechuun paartiin qabu alaabaa kana hin jiru. Deena lafa keenyumaa afaan Wanni afaan Oromoo qubee afaan Oromootti fayyadamaa dhugaa rabbi afaan Oromoo barreessaa koomentii nama jala deemaa mataa nama gaggabbisaa maali jedhu diina Oromooti. Garuuyyuu qubee keenya itti fayyadamtu ana garaana nyaate qubee afaan Oromoo barreessaa Oromoo as deebanii arrabsan Oromootti shira yaadan kanatu garaana nyaatan ummatuma akkana maala arena an ummatuma akkana na jibbisiisa ummatuma qubee afaan Oromootti fayyadama afaan Oromoo tokko miidhu wallahi nama miidhu rabbu eessa hin geessu iddoo tokko isa hin geessu namni nama miidhu barbe udumachitti falfalu balbee falfalan hin guddatu achumatti bardachiita gaafa ka uduma falfalu bifa hin qabu bifti jaraa hin daalufchata uduma falfalu namni falfal bara hin nooru simmisu hin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nama wayii keessaan dubbisee naaf jedhaan yaafatu. Amma mafayee koo keessaan. Biltii waliin haasaya shira jiru kana barbaadda. Gara birootitti hiikuu dandeettu Oromoon viidiyoon sun yoo waraabamatu taphatta dhiifta dhiisi jedhee jennoo kanarra dhaabbatteetti. An shira kanaayyuun beeku baran. Wallahi ani shira kana jira way jawala lala jira tiya wasi tankarata tame jira an odunga bushira Oromoo kan shira namni tatu kana asli lendu feje chumakia kana debese enyumma ke di gurra takuna Momenti jaan illee namichi silkii haasa'aa jira bar silkii haasaa silkiidhaan haasa'aa jira malee momenti yoo jiru. Me askabi me maalif sitenan kuno adi Gurraachi illee hin jira alaabaa abbaa gadaati Itoophiyaa Oromoodhaa jedheen akkanatti argisiisaa ture. Bagan kaamne. Sigala. Bagan kaamne. Baga gombiin gubataa bulte gara isallee qunnamsiise. Nu boosite Maalota waliin haasa'e. gammadde sila. Budaan falfaltuu gammadaa murtii bagaa hin kaamne. Nuuf galatoomate. Galatoomii leenca. Wallahi. Jumaan ka dabre moo dhufu caala jedhanii ati uummata irratti qaabedha. Ammoo ati goote waan nama salphachiisu miti waa guddaa goote. Kunii wayita qabsoo keessa tokko galatoomii ammas taanaan moor waan karaa irraayyuu moor geema kee akka daran ta'eetiin hin taphattu goosisnaa. Amma waan dabre irraa naasoo miti. Tokkoffaa wanti kun ta'e kanaan duras geema mucaa Somaalii hojii taphatame irratti waa'ee biyyummaa kun ka'ee jira waa'ee alaabaa ka'ee jira. Wanti shira santu achitti kee kana irratti makame ati garuu waan takka badi takka illee hin qabdu abbaan fedhe waan fedhe as barreessu ilaalin as jala barreessu marti Oromoo miti beeki. Sirba beekaafi miti Oromooti. Ka afaan Oromoon Sidaama immoo agartee kotte duudaa afaan Oromoon caala haasa'u jira. Ati garuu wiin gootee jirta geema. Emooshinaa keessa teettanii
وقوة صوتنس emotional انتهينا صوت تسكب باسا بدي إساتي متي انت شبه اللي ساكن فقط إني بلس في سومالي وقوتن أغرب شنو سومالي إنلي أمتا كينيا أمن تاولي كبنا كنافو سند بريجرا أما غيرو يوم تبتا أكم التبسيزنا الرد حاسو كبنا جران غرخي يعني أسماني وانو في بقى جراتي أنا من لك سما إذا شفتنو وان دبر راهنا سينا كينج كمال بدي تكلم كابو برا تبتوين قوة جرتا جيم اللي وين قوة كم بينا وامرانو موت جرتا لينتكي جبابو ستلين أجامني جيم كي جباب سقويا قد إتي برم بيسيسي إن شاء الله سبرة جرتا سنجنا جالة تومي لينتكي سنتكي فتاورم سنجورا تجلابو أنا تيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينجي كمال عبد الله والله بقرر قلت يوم اللي دوغانتي عملت توكلت والله دوغان كلا قلتي ورمون مما كتوكو سيني مما كان نمني جلا كان جرت نمني دي بجها كون دغه فدا إيراف سبيلا انتبتني جت ورمون lafi madhiira hundumatu dhiira akka shirri cacameef akka wanni guutuu yaadameef namni biraa namni yaade takka hin jiru kun Oromoo keessaa bahee Oromootti yaade Kamaali waan Oromoon jaalattuuf waan Oromoon kabajuuf hundee isaa Oromummaa kana irraa mulquu barbaadeeti namni sun Oromoo isinitti dhaamanne namni sun nu haa bayu namni sun nu bayuu qaba namni shira Kamaali irratti yaade sirna wayilleen qabu eenyummaan isaatuun beekamtu namni sun nu bayuu qaba kanaaf ati mataa baga irra ooltee siin jedha ustaaza kiyya qaali baga rabbiin irra si oolche namni dubbii dhugaa harkaa qabu yoomillee badee hin badu yoomillee kufeen kufu kanaaf baga rabbii irra si oolche siin jedha ati abbaa dhugaatti ammallee yoomillee namaaf hin jilbiiffatin rabbiif malee akkasitti qara namaaf eenyu abbaa eenyuutiif hin jilbiiffatin namni rabbiif jilbiiffate badeen badu abbaa dhiiraa abbaa leencaa siin jedha abbaa leenjisoo diigaattu si dhalche waaqoo guutuutti si dhalche achi keessaa baate kanaaf namaaf gad hin jenne haddas borus أيه إفساك يا قلتومي بارك الله فيكم مبارك أصلي ده مسلمين ما عرفتوا توكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كينجي كمال كينيا أكم جرتا Oromoo kan jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii yaada obboleessi keenya kanaatu erga sanaatis jira yaada obboleessi keenya jedhe ammaatu iyyuu nama raaree jennaan yaada sirriidha. Wanni kun beekamuu qaba. Wanni kun dhuguma yeroon taa'ee ilaalu suma dhugumaa labbee jechuudha. Nama walitti osoo hin taane yeroon taa'ee ilaalu wannichi waan waa qabu wayii natti fakkaate boo. Alaabaa bara Kingi Kamaalin Jibuutii waan hin taane. Nama qabaachuun shakkiin qabu dhibbatti gorsa lafa jala guurfame qaba. Rabbii Waan gadaatti kaanii tol darban jechaa jiran. Alaabaa kanarra waan barbaadanii godhaati waan kafalaa namicha kanarraa bara maaliif beektu namni kun yaanni isaa xiqqoodha dhugaa rabbii wallaahi yaanni isaa xiqqoodha namas miti. Kingi Kamaal Abdallaa kuffisuun karaa biraatiin tuu danda'amu kun akkasitti namni kun 17 alatee bakka jirutti namichi kun kun alaabaa miti naamin jedhee akkasitti qoosee afaan yoo wallaalleesse yeroo dhageenyu qoosaa ture jenna alaabaa kanatti alaabaa abbaa gadaati. Kun Oromootti qoosuudha. Wallahi ati immoo wanni ati goote wanni isin gootan wallahi dhaazim gootummaa agarsiiftan adda. Dhugaa wallahi maaliif baga afe
alaabaa kaa'attanii otoo taphatanii garatti gadi baanee ol galluun hin qabnu nuyyuu. Humna gara cimaa hojjettanii qaaba beellamaa keessanillee ammas beellamadha warra soddaa wajjin. Wallaahi taphadha. Ana akka kootitti nama fuudhan dhufa. Kunoo ana waadaa seenidha. Gara kootiin jechuudha. Addeenyatti qabadha. Itti deebi'a. Abbaan barbaade isin taphachiisu abbaan barbaade adiisu. Ilaan ammaa namadha. Haga giidoo kootitiin akkuma geemiin walirra taphatameen haga giidoo kootitiin dhufeera. Ammas nan dhufa. Wallahi garuu wallahi natti dhagahame sababbina uummata keenya natti dhagahame. Anatu beeka waa'ee tapha beellama. Warra taphate beeka waa'ee tapha beellama. Miila inni namaa kennu galatoomaa garuu diinummaaf isa dhufu namni jibbaadhaaf isa dhufu viidiyoo gadda isaa waraabbachuu isa dhufu gammachuudhaaf isa dhufu wallahi warri dhuftan galatoomaa akkasitti sin beenna maaliifi Oromooni deema dhufurratti wanta disadvaayis gootu fakkeenyaaf amma osoo deemni sunis dalagamu taphatamu taate shabakaa ta'ee waa'ee telefoona rakkinaa uumamee ture. I think yeroo baay'ee online irra waan turee fi telefoonni isaa ho'ee ture qabuu fi didee baay'ee rakkise laalaan ture yani. Waan sana irratti advaayisii illee godhiiti. Maaliif geema baay'ee warri taphatan ni beektaa. Waa'ee ni sana laayivii seenee nama 3,000 qabadheetti ergaan ture seenanii ka'anii ba'anii haala baatee hojjennee gaa ture. Waa tokko adgoottan jechuun godhinaa wala ho'oo wala jinnii wala jaangaa. Appideetii gochuudha yeroo sana. Anna mudatee beekaafan jedheen. Haga appideetiin godhamutti. Sinigalee appideetii godhama. Numa sana tiktokicha gattu qabee diineetii gochuu ta'u yookiin mochumatti appideetii godhama. Wanni biraa tokko hin jiru. Sinigalee. Inni kun akka namatti yoo ofitti qabde sitti dhaga'ama. Harkaanuu yoo qabde yoo amma aduu keessa deeme yoo ho'e. Jawaalli kiyyaa ayfooniin jaalladhu anna dhaggeeffadha Ustaaz Kamaal. Jawaalli kiyya ayfooniin jaalladhu anna. Sun argumaa dhalootumaan hin jaalladhu. Ayfoonii jechuudha waan ta'e beeku. Isatu na wiinee jedhani. Kan koo amma yeroo nan sa'aatii tokko yookiin sa'aatii tokko walakkaa ture laayiviirra. Yoon immoo achirratti keessattuu chaarjiin dhumannaan irra kaa'ee deeqaa shaniif. Haadha'uuf ka'a. Ho'uu keessa darbee jechuudha yoon jabaaddee kabarii waan argaa babaase malee. Ho'uu keessa darbee yoo fuula keessanitti buuftan waan luqqisee isin fuudhu fakkaata jechuudha. Baay'ee gubaa harkattuu baachuutti kan koo. Rakkoon nadhaa appideetii gochuudha malee rakkoo ho'aati miti. Walakkaa isaatii keessa bilbila akkamiiyyuu hin ho'u. Dhageessanii walakkaa isaatii keessa bilbila akkamiiyyuu hin ho'u. Jala maal reef taphataarra moo reef intanaadhaan. Appideetii gochuudha. Inni kun rakkoon kan waliin mari'annee taasifna. Hadda uummanni isin taphachiisuu dhufee jira. Hin taane deebi'ee miira keessan eeguudha. Anis asliinis warri tokko tokko waluma isinitti dhiyaatu. Buush goone malee wanti buush godhame hin jiru. Tapha keessan taphadha. Taphadhaa ammas abaluudha taphachiisee abaluu aslii akkanaa godhi. Mubaarak akkanaa godhi. Taphadhaa as ba'a. Bas abbaan barbaade isin taphachiisu. Mootamuunis huuma jiru. Moochuunis huuma jiru jedhaati. Taphadhaa as ba'a. Wanti kun immoo shakkii uummata keessa uumuurraa uummata burjaajessuurraa wanni kun anattuu shakkii jechuudha. Haasaa bolete keenya dhagee. Namoonni tokko tokko viidiyoo gadhiifame wayii sheersitii godha. Gurbaan tokko gadi beemaa jira. Mubaarak Musammaatuu namichatti deemee alaabaa Itoophiyaatiin malee hin taphatinii jedheenii tokko. Jedhee ka'ee deemee immoo namichumti muuziqaa malee kaafaa jala dhaggeeffataa ture maal kan qo'e viidiyoo isin ergaa ammaa sitti naasa'u isiniifan ergaa xiinxalaa laala. Nama anaaf isin walitti jibbutiyyuu kana haasa'e keessaan isin ergaan ragaa wajjin jechuudha viidiyoo waraabamee naga qabe. Walumaa galatti anaafatu hin taane wanni kuni anas haa ta'u alaabaata haa ta'u harki namaa keessa jiraachuun akka inni shakkii hin qabne maal irratti an arge alaabaa Itoophiyaa akka Oromoon harki caalaan haga Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo kabaja argatutti Itoophumatti waaminaa kan jedhu wayii gatii qabatee jira. Manni Oromoo harki caalaa waan dhoksaa hin qabne jechuudha. Harki caalaan 75% haga kabaja argannutti jedha.
Sini galee waamamuun barbaadu yoo galatu waamamuun barbaadu dhugaa rabbii dubbatu gidduuma paaspoortii waan argatii itti hidhee jira malee dhugaa dubbanna. An namoota hedduun hiriyaa qabaan hin barbaadanu. Kanaafi mee waan kana qoradhaati irra gahaa namni hundiyyuu namicha kana fooloo yoo barbaadan sheerra jalatti godha viidiyoo isaa tokko ana jalaa argachuu dandeessu namicha nan beeka garuu fooloo irraa hin qabnu. Mee qoradhaati yoo wanni kun dhugaa ta'e adda baasa. Hin fakkaatas immoo maal qaban Itoophiyaa Mubaarak waa takka ani wayi waan kana hordofaa ture xiyyaafuu miira addaa keessa jira. Haguma mana banee haasa'u kanarratti namni alaabaan tuni jedhee eegsiirra kaa'ee isa jalatti ol ergu takka akka shirri qabataman jiru wanni natti mul'isa. Baramumarraa haguma laayivii tana seene waan taazabu. Mee hamile makamiin alaabaa abbaa gadaatirraa alaabaa Itoophiyaa itti ol ergaa alaabaa abbaa gadaatirraa eegsii kaaya. Ilaalcha keessa galaa shirri ta'u itti dawwalamee odoo na wali geemii itti ergina jalaa qabuu dide geemii ani mooyatamuu daddafee xumuree cinqii kana keessaa baa jedhee itti erga. Taphadhu jedhiin jedhan nama gurbaa na bira jedhuun taphatu baattu itti dhiisii jedhaan laakiin itti argisiisa kun alaabaadha. Oromoo jechuutu Itoophiyaa jechuudha. Jedhee akkanatti qabee itti argisiisa. Haga gurbaan fuudhi naan jedhullee taphaaba malee fuudhu jedhee asitti wal mukuraa ture jechuun nama na bira jedhudha. Rakkoon kuni keessa jira ani wal nan gaafachiisu haguma amma as xiixxale eeguma gastii keessatti barreessanii alaabaa abbaa gadaatirra eegsii kaayanii ta Itoophiyaa itti ol ergani